bannatachu waaqa uumaa yoo sodaatan nu dhiisa tawut bakka nu dhiisa ba'alla nu dhiisa wallahi nu dhiisa hada kun mallattoo qiyaamatiko uumaa namaan qabu amma this is boyye afaan oromoo dubbata albee sirkii dhungota maal goota this is boyye bannatachu namni nyaata humna keessanii ol nyaatanii qaamni keessan qaama namaa keessaa bahe viidiyoo fi waraabina maaloo nuti akka sabaatti isinitti qaanfanna bar isinitti qaanfanna wallahi hin qaanfanna sila sabni kun shamarran babbareedduu hin qabu haga jedhamnu keessa geenne warri qaqal'aan mul'ii keessa lakkoota 8 as baya I don't like this woman dhalaa akkanaan jaaladhu inshallah oromoo miti obboleettiiti yatiruu yoo taate wallahi alazim wabillahi alkarim እንደዚህ አይነት በኤሰ ቀበጠሜ አማውቶቱን ጃርቲቲ የታተ ኦኪንቺኪቲ የታተ አፊን ጭናቺ ኩን ኡልፈ ፈካት ገራን ኡልፈ ፈካት ሁዱን ከሰጥ ኦልዴቢ አሲን አካ ሀሬ ነመ ወጀ መንሃረት ኩንታራ ባቱ ጨኩ ባተ አካ ጆንሲና ኤሰ ሐመታ ኤሰ ባይሲ ሐመታ ዮዝረት ኩፍተ ሲዶፍተ ህንዱ ተበር በእናታችሁ ስላሽ እኮ ተደገተን አቦቲ አመንታ እንደገተን አና ዶክተሪ ከሰን ደገፈዳ this work torban kana wonni goda jirtan no good wal magalatti gari miti isino jalalan beitani yero sirbi jalala baw maltu sirki dungachu fide aramma shamara meqatu si jalada jedeni na kennu dide sobdi shamaran kenna I love you doctor jetti si kennitu jalalan beitan namni yo jalalan afan qabatte sadafa jechuudha sadafa ashanguliti furda san kaatte achi sitte saani hoy harka qabatte tini tette waa qoqoja nae dabbi kechunuga yalla ke rabbitu maqaanu balleesse dhuga anamma dubartina goote jechuudha ashanguliti kaadhe achi siqe waa funaanu jechuudha hiikri la ilaha illa allah wayo oji ke duga mal pakata kana ashanguliti waa qojatta achi sitte tette agofta Yesus ini mal pakata nuwasi ተጨመቅና ወላሂ አርሳ ዲሮታፍ ከፈለ መራቆን ቀቡ ትንጋቡ ዲሮታፍ ጀቸን አርሳ ከነ ገፈለ አሻንኩሊቲ ሉጌ ከነ ኬሰ ገለ ለወንዶች ብዬ እንደዚህ ጉዶ አርሳ ዲሮታፍ ከፈለ መጌሳ ተጉዳ ደዱ ቀረብ ወላ ሸመረንቴ ነቀብሶን ጎኔ ቀብሶ አጃኢባ ጎኔ በር ቀብሶ ወረ ጅርታ ታታፊ ኩበራን ቦደና አርሳን እስኒ ከፈለ የሞን ራን ፈዱ ዱጋ እስኒ ጀቸ ከለ ታውቆ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወዮ ማሪቲ ሂመቆይ ሃኒ ማል በርደሳተን ኮሜንት ያርጋጁ ሸዲ ማለ ኮልፈ ወላ ዋኑ አይሳ እስቲ አደብ palmiko Uba kesan bilbila kesan irra utun fuudhin jabaadha taamtamuudha amma umarna biraa lixee jira na nyaatti gadheen maaloo natti hin dhiisina bakka umar deemee jira 500 taarikii kana narraa amma booda beessoof sirii miti xabni tokkoon andand okay tokkoon xabni yalla maaloo taamtam godha warri na jala jirtanu taarikii ani sinii jecha aarsaa kaffale kana garaa sina nyaatu dhuga bilbila keessan qaxaqqataa gizee sadi funyaan koor dhugaa rabbi bilbilli kun qaxaqqatamuu qaba yoo barbaadan caammaa baasaa naa qaxaqqataa warri dhiiraas shamarranii ilillee afurnaa kenna namni garagara ababaa afur qabsoon itti fufa jabaadha warra jirtanu bilbila keessaniin gizee afur abaaboo tokko kenna amma dabilii irratti jechuudha homa qabdan dabilii irratti lamaan baay'ee namni kun ariin
Lamaan baay'ata waan ta'eef homa qabdan dabiliira. Namni tokko kan bira. Namni tokko yes. Rabbi malee namni jijjiirama wayo. Mi amma dabilii kana irra qabxii dhumate qoon Umar deemeera nan beeka kaardii dideenaan okay soore goota koodhaa turte. Fixateera namni biraan jiru namooti isaa qabxii guddaa miti 500 mo'uu dandeenya namooti isaa 1,000. Ya jaal qabsoo akka jettu Oromiyaani. Ya jaal qabsoo narra dhume barataani. Allah. Wayne Abdul Qadir. Wayne Abdul Qadir ko thank you very much. Thank you goota ko. Abdul Qadir ya Abdul Qadir. Thank you Abdul Qadir ya salam. Eessanaa dhufe bannaatachu. Goota akkanaa fa'i jira na jala dhokate. Utuu sila jiraate Abdul Qadir. Namni tokko nan danda'u jechuudha. Kaya dabbe fudhu goota ko kana booda tokko tokkooni. Ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir. Thank you ya salam. Naaf kun akkuma tokko fixuu hin dandeenye abdiin kutatinaatii. Hin sodaatin amma gumaan dhiiraataa bahuudhaaf karoorri qabameera Abdul Qadir rabbi nuuf fideera. Abdii maa kutattan taafta Dhugaa rabbi nam tokko nu hin danda'u. Shergi baru. Thank you very much. Guys. Abdii maa kutattanii Ajab ya ajab. Wallahi Ajab ya ajab. abdii kutattan. Ajab dubbii rabbi thank you very much. Ya salam. Share Ya godha. Allahu akbar. Wayyo. Inna lillahi. Umar akkanni kaardiin dide waan barreeffama mataadhaan dhaabna koolgeetti afaanitti cuqqaallaa sadaffaa akkana goona jechuudha akka manuu taane kan wayyoo bakkuma kaardii isaa waanuma daqiiqaan dhaanne muu ta'e kan isaa kun immoo ajaa'ibaayyuu bara daqiiqaa tokko yoo kenna achumaan dhaabbata. Gaa'is amma harka koo seenteetti Abdul Qaadirii rabbi nuu fideera galatoo midhaane Abdul Qaadir galatoo midhugaa rabbi eddee rakkootti 1,000 nu qaqqabu keetiin. Thank you very much. Odduu isheetti bishaan cuqqaalii. Okay. Dhugaadha bishaanitti naqachuu qabdi akkana qabde. Cororoo. Sen Thailand indame xaxxaan naaለን. Koobinti ajaa'ibaati dhugaa rabbi. Kai goota ko Thailandii tokko fidiiti asumaan cororootti godhe. Yoo inni gadi inti dhiyaate baay'ee fudhachuu danda'u jechuudha. Thailandii tokko guutuu dhuguu bishaan. Kai. Guys! Kai goota kai. Ol kai tokko tokkooni amma kana booda yoo umariin malee ati firan qabdu waan ta'eef kai goota ko. Tokkoffaa koolgeettii ajaa'ibaa kana keessa lixee jechuudha. Fuula kana obballeessite teessa koolgeettiidhaan. Ani kana hin jedhu abbaa abdii kuni haadha manaa hin qabu. Saa 24 laayivii irra oola. Achi booda afaanuma banaa oola. Ashaangulliitti godhatee daaraa fuula dibatee banne maqaa gooftaa Yesuusitti. Ani kana hin jedhu. Dhugaa rabbi akka inni godhatu laala. Gosh. Bisma. Saanuma mukumtaadha. Ijoollee keenya dhugaa rabbi. Arraaf nutti fakkaata jireenya darbartu tanaaf. Boru waaqayyo biratti nama gaafachiisa dhugaa dubbachuuf jenna. Sirbite jechuudha. Bisma. Beeketa. Indinestiif. Ani kana hin jedhu abbaan manaa ishii hin jiruume. Way abbaa manaa hin qabdu mootoon. Qumxaa kaawwatte. This is booyyee. Hin jedhee asliin booyyee fakkaatti tunuyyuu dhugaa. Basmaa. Waan hundaafuu nama kofalchiisu garuu dhugaa rabbii nama gaarama. Ijoolleen keenya safuu dagatanii aadaa isaanii dagatanii qaama isaanii mul'isanii asirra laayivii irra oolanii
Waaqayyoon hundi keenya lubbuun nu haa kennu. Dammoo uffata dheeraa otoo uffattee irraa bareeda ture. Qaama ishee mul'iste. Asii immoo fannoo hidhatte. Harma kiiloo meeqa ofirratti goote. Utuu wanta dhedheeraa kaawwatte isheedha wayyaa. Ayyaa abbaa abdii hojii. Faranjoota hin jettu. Abashoota hin jettu. Taphadhaate akkanumatti. Maa kana fudhatee isma. Dhugaa rabbiyoon ilaalina koolchiisa haalli isaa. Achi galagalli danda'amu. Achi galagalli jennaan didde ishee. Wayyaa abbaa abdii. Asuma taa'ee dubartoota hundumaa ilaalii hawaa oliyaati. Hojii tiktookii. Nama kofalchiisan guddaa hin jettu, xiqqaa hin jettu, beekaa hin jettu, wallaalaa hin jettu hundumtu. Waanuma hundaaf waaqayyoon laphee keenya nu haa banu. Namni immoo isa jala kana fakkaatan dhugaa nama 200 nama 200 hanga 3,000 jala jira.